jira la kuno Abduu Fat mu maal jedhama maqaansa? Yaab heda afaan Oromoo akkatti barreeffamee jiru kana. Maal ati martaan afaan Oromooti? Martaa jechuun maal jechuu afaan Oromootitti? Martaa maqaa. Maqaadha maqaan immoo moggaasa waa tokkoof kennamu maqaan. Maqaa afaan qubee Oromoo irraa dhufee kun immoo afaan saba biraa irraa dhufe martaan. Afaan Oromoo. Maal jechuu hiikoon isii martaa jechuun? Maqaa jechuun moggaasa nama tokko waa tokkoof kennamudha. Nama qofaatu hin taane. Amaanu'eel jechuun waaqayyoon hojii jira. Eli jechuun waaqayyo. Abumaas jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo moo afaan Arabiffaa moo afaan Gi'isii moo afaan Ibirootaati? Afaan maalidha? Afaan Arabaati. Ani hiikoo beeku. Ati Arabarraa dhufte maa afaan Arabaatti barreeffatte? Siin gaafadhe dura waan si gaafante karaa milikin hin beeku afaan Arab maal jette Abdul Fattah dubbisu. Maqaadha maqaan immoo moggaasa waa tokkoof kennamudha si jedhe be. Beeke maqaan jechuun maqaan moggaasa wayitiif kennamu. Yesuus jechuun illee maqaa isaa moggaafame. Amma waan jedhe maqaan namaa moggaafamu tokko hiikoo qabamu qabu. Maqaan koo moggaasa naaf kennamedha hiikaa sammootiin natti miga akka afaan Oromootti maqaa jechuun moggaasa waa tokkoof kennamudha. Waan hiikoo isaa hin beeku jedhi fadhu dhagaa ta'uu mala fadhu nyaata. Maartaa jechuun maa jechuudha jette moggaasa naaf kennamedha maqaa jechuun sun moggaasa nama tokkoof kennamudha. Ati maqaan qabdu akkamittiin si waamama? Moggaasni sii kenna beekee baramma moggaasni sii kenna san hiikoo afaan kan keetitti qabamu qabu hiikoo. Okay, afaan Oromoon afaan koodha. Kunis afaan Oromootti si hiikee jira boo. Maal jechuu? Okay, martaa jechuun maal jechuu afaan Oromootitti? Dhagaan jirtu mee martaa jechuun maal jechuudha? Mee naa hiike. Singa maqaa kiyyaa miti maqaa kiyyaa ani martaa mi bar ani bumwaasi singa eegas. Okay, mee sitti maal fakkaata sitti mee naa hiike. Waan ati hin beekne sima si moggaafate maal jechuu ani hin beeku. Astaghfirullah shuweda. Dhagaa. Waan masirrii tokkumaa jallistu waa masirrii tokkumaa jallistu jaallattaa. Ati diraamaaf taata bee dhugaa rabbi. Diraamaa hojjechaa jirta. No diraama miti. Har'a dhufee maqaan kan kee maali yoo nan hiikoo maqaa kan koo moggaasa. Okay, abumaas jechuun maa jechuudha ishee mee qomee hankeerraan baradhaan hin beeku. Okay, hin beeku abumaas jechuun maa jechuudha. Wansi dura hin beeku jadi maqaa kiyyaa hin beeku jadi hiikoo kan keessi hin beeku sii ta'uu dide deebisee sii ta'uu dide miti mee hankee kana munitti maal jettee naade martaa jechuun min maalatu no maal jechuun maqaadha maqaa kooti moggaasa maqaa jechuun immoo moggaasa waan tokko maqaan san hiikoo hin qabu. Fayyoo uummata pheenxee yoo himatuma jabaatti uummanni martaa jechuun takka martaa. Abumaas uummata pheenxee jechuun ikkoo. Uummata mormitu waa takka jechuun maqaa siitu. Uummata pheenxee jechuun uummata qorichaaf barbaadaman keessaa isa tokkodha qorichaaf jechuudha. Qorichaaf okay qoricha maqaa kana yee martaa jechuun maal jechuudha? Maqaa jechuun moggaasa kooti maqaa jechuun moggaasa waa tokkoof kennamudha maqaadha. Okay martaa jechuun okay martaa jechuun maqaadha okay maqaa. Okay obboleettii ati dubartiidha maqaan kan kee martaadhaami. Sabni kee Oromoodha. Biyyitti dhalatte Oromiyaadha. Bakki ammarra jirru kun gartee TikTok irraa maqaa kana eenyu si moggaasee sin jedhe maatitiyyaa jetta. Maqaan kun eessarraa si mogga'ee Amaariffaarraa immoo Oromiffaarraa immoo Gi'iziirraa immoo jedhee namni si gaafate. Hiikoo maqaa keetiin beektu jechuun biyya lafaarra jiraatteeti. Shame. I'm sorry. Afaan Oromoodhaa siin jedhe bee. Maal jechuu afaan Oromootitti? An takkaa dhagee hin beeku martaa hiikoo isaan beeku wallahi hin beeku. Ustaaz obboleettiin Alaazaar isa du'aa kaa'eessa Oromoodhaa isiin? Martaan itti dhuftee inni beekaa bara waqtii achi jiru. Mataan inni deemu jira hin beeku. Isiinis Oromoodhaa? Obboleessa kee kaase Yesuus. Ana Arabiffaa Ingiliffaa siin jechaan jiru bee maqaan kun maa jechuudha jetteenna maqaan moggaasa waa tokkoof kennamu moggaasa. Inni asirraa maal goote ani waan siin jedhe cufadhee wangeelallee kuno maqaa kan kee eessarraa sii dhufe maqaan kun martaa jechuun Amaariffaarraa immoo Ingiliffaarraa immoo Arabiffaarraa immoo afaan kamirraa hin beektu hiikoo isaallee hin beektu mi galgala kanarraa deemiti maqaa waaqayyoo sii du'eetiin maatii ta'e gaafadhu. Lakki abumaas. Maqaa jechuun maa jechuudha itti moggaasa waa tokkoof kennamudha akka afaan Oromootti jechuudha. Afaan Oromoon baranneeti. Qome afaan Oromoon baranne moo abaa caadaan barannee.
Ana akkasin jenne maqaa jechuun sin gaafane marta ma'arata a marata miti marta jechuun maal jechuudhaan sin jedhe afaan oromootitti. Inni kun maaliin barreeffame arabiiffa moo ingiliffa? Qubee afaan oromoo laatiiniin barreeffame. Kan Abdul Fattah illee qubee afaan oromoo laatiiniin barreeffame. Arabiffatti hin barreeffamne. Sanillee dubbisuu dadhabdeeti. Okay, gaaffiin si gaafate maali? Maqaa keetu gaafa barate. Hin beeytu maqaa isii mucaan tuni. Okay, aboo maal jechuun maal jechuudha? Mee hanqinaa hiikni hin baranne hanqirra. Deebisi. Kiyyamaan raaqoo qabdan kiyya. Maqaa kee beekte ibsattaa? Hin beeytu. Waan an jedhin irra keessee bar. Situ jaallatee lafaa ka'ee fi deebi'anii waan an fideen qabu. Waan falmii hin qabne falmii jaallatta. Abdul Fattah maal si gaafate deebise iyyee haadha hin dhaggeeffanna. Gaafis. Kaleessa maal si gaafate? Gaaffii waa'ee jechuudha. Waa'ee jannataati gaaffiin suni. Akkam jedhe maal jedhe gaaffiin isaa maali gaaffiin isaa maal ture? Akka musliimaatti abumaas maal taatan dhaggeeffadhaa qas jedhaa dhaggeeffatan ariifatiin barsiisaa jechuun barsiisaa jechuun hin ariifatu yoo ariifate barataa waa irraa hubatu hin qabu si galee. Naaf hin galle ka ani hin jiru maal si gaafate? Okay ani aduu falta bakka mi'uutti qabadhati isaaf hin deebisaane okay. Irraa kaafadhu. Asimaan nu deebise waan kaleessa maal si gaafate kaleessa maaliif kaleen deebisini arra maaliif deebiste anuun jiru baruun barbaade maal jedhee si gaafate ni katabadha maal jedhee ni mee dura maal jedhee si gaafate. Okay barreeffadhu bakka argattas ta'e. Maal jedhee si gaafate? Barreeffachaa artaari. Jedhi ni barreeffadha. Biirii diimaatiin barreeffamu ka biirii diimaa. Qayyitiin barreessiniiti qayyii bareedaa isaatiin barreeffadhu. Akka jedhu. Ayyee. Eewa. Ayyee samaayee. Maal jedhee si gaafate Abdul Fattaan kalee? Gaaffii waa'ee jannataati jechuudha jannata keessatti. Maal jedhee waa'ee jannataati waa'ee biyya lafaa jedhe maali gaaffiin specific addatti maali gaaffii maal jedhe? Waa'ee jannataati. Jannata keessatti. Maal jedhee si gaafate mallattoo gaaffiitti godhee? Jannata keessatti. Warri musliimaa wal fuudhu achitti. Isaa akkana jedhee si gaafate? Jannata keessatti wal fuudhu. Ati maali islaamaa akka si gaafatu? Isatu barsiisaa jira kaa barsiisaa jira jannata keessatti jechuudha. Si gaaffii gaafate moo isaa gaaffii si gaafate? Maaloo mucaan maal ta'a? Anatu gaafate. Anatu qotuunni waa'ee jannataa barsiisuuti. Anatu gaaffii gaafate. Maal jetta duba? Kanaafuu ati maqaa keessatti beektu namatti gaafatee maraati namtichi yoo maraatti moo buumaas maal taate? Maraattuudha irra raayikoo ka maraattuudha malee martaa miti. Fataa jechuun barbaadde itti nama wajjin gaafate raawwachuun barbaadde. Gaafii gaafatte isaaf hin deebisee jechuun jirta. Ammoo gaafii ta gaafatte. Ati naggeeffanne waan ta'eef ishee naggeeffadhe orgee akkas ta'e. Irra deebisi gaafate. Abdul Fattah gaafii si gaafate moo Abdul Fattah gaafate waa'ee jannataa? والله وقت وي ابو ماس نما كفلچيستا dhugaara bifataa nama goota ana godhu jirta atu biya sajiti dhufta waggaa heessa guyyaa tokko jedhuftu sana kerraa kaasi takka kolfi kerraa kaasi kolfarraa ma way guyyaa kana guutuu iyyaa oolta takka zanaa qabree hojjeesni tola jechanole lallabaa olta jedhe wangeela lallabaa jedhe waa sagalee waaqayyoo dalee ayyee atiitu Abdul Fattah waa'ee jannataa gaafate moo isaatu waa'ee jannataa si gaafate? Anatu gaafate. Akkaasi gaafattuun si maal jettee gaafatte? Isa haa gaafii deebisu gaafiin deebisettee dhuftaa dubbate. Ufumaaf gaafii gaafatte ufumaaf deebista? Lakkinatu gaaffii gaafadhee tananii inni kiristaanni gaafallee jannata deemanii warri kiristaanaa gaafa jannata deemanii achitti maal godhan? Quraana irratti kijibdee ragaa sana fide mahaa maan dhagaamu jaran irraa fuudhaa bakka. Abdi Musa, assalamu alaikum. Ibsa, assalamu alaikum. MD,
Imsa Muhammad. السلام ورحمة الله وبركاته. Almaaziz baga dhufte. Shaba kaadhamoo shee kaadhamoo sasha? Shakaayina. Yesuus jira. Maa isa kutte wante? Of maali uummanni kun gizee na bira dhufe qalbii gateessa akkuma Yesuun qalbii gatee jira na biratti qalbii gattanii jirana. Haaloo. Maal jetta abuu? Maal jedha nagaan siif haa ta'u akkam? Ameen siifillee nagaa naa ta'u bareedaa kiyya bulloo kiyya akkam? Akkana fuullee koo jirtu nagaa. Akkana wala eebbisan namni. Baga jira. Tokkotaallee walumaa wala eebbisanii bara. Sanka Oromoon kanuma qabdii miiree Oromoo bara kanaatu jajallattuu taate malee bara Oromoon durii beettudha beettee mataan dura. Warruma tiktookii kana malee kaan nagaa qaban malee iyye. Finni ammaatu ni beetta homaa garaa nama nyaattu Oromummaa ishee biyyee iyyuu nyaate kan ammaatu ni maal akka taate Oromummaa waliin kabajjuu Oromummaa waliin beettu. Kan du'e kan Maal akka walitti qabdu maal akka addaan qabdu beettu. akkas. Jilmuma deemti beettee Oromummaan ganamaa ka durii nuuf haa deebituun jedhaan. Ameen. Jaalaltiin isaanii waan hundinuu isaanii. Akka biraa kiristaana moo ortodoksii moo waaqeffataati? Waaqeffataadha moo pheente moo ortodoksii moo protestaantii moo Peentedha. Wangeela dubbistee? Haga danda'ame dubbisee. Quraana dubbistee? Quraana si xiqqoo reefan ittira. Fakkeenyaaf mee maal fa'a dubbistee quraanarraa? Suuraa tam dubbiste? Yaadannoo irraan qaba. Jechuun akkanoo keewwata dubbiste malee dubbisuu jechuun amma fakkeenyaaf seera uumamaa guutuu dubbisuu seera ba'uu dubbisuu jechuun akkana dubbisuu jechuun kitaaba guutuu takkaa gubbaarra takkaa jalarraa namni dubbisaa deema. Okay. Anyway, okay. Akkasitti miti garuu badaa. Wangeela ni amantaa? Inni amana abbuun ni amana. Goobas dubbiin Yesuus walni diigeettee ni amantaa? Wal faalleessa. Walli faalleessa dhee namana. Wal faalleessu jechuun dura wal faalleessu afaan Oromoo sii galaami wal faalleessu jechuun. Bareedeen naa gala bareechee naa gala irraa afuufee. Goobas. Fakkeenyaaf dubbuma Yesuus wal faalleessu takkaan sii hima tole. Hin qabdaa wangeela biraa? Tole. Marqos bani Marqos du'a Yesuusin si qaba waa'ee du'a isaarratti Yesuus dubbii lama afaan lama dubbate waan wal diigu. So waan jedhu Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa meeqatti du'aa kaafame? Guyyaa sadii booda moo guyyaa sadaffaatti? Shakina. Hello. 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 Are you there? Tap ko namin din nagal charger. Shakaina. Malam. Wayye silkii narratti dawwalame. Eeshi ofirraa cufe ka. Ofirraa cufeera abbu na silkii tasa narra bu'e. Okay, tole. Waan jedhu Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa sadii booda du'aa ka'e moo guyyaa sadaffaatti du'aa ka'e? Maal jette mee Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa sadii booda du'aa ka'e moo san durette? Guyyaa sadaffaatti du'aa ka'e moo guyyaa sadii booda? Amma fakkeenyaaf guyyaa ji'a kana guyyaa sadaffaa wal arginaa fi ji'a kana guyyaa sadii booda wal arginaan tokko akka afaan Oromoo dubbadde kanatti. Neetworkiin badaa kukkutuu qabe maali dura maragaan dhagaamaa ture mee irra naa deebi'am. Beeyi deebi'u kottu. Hin dhaga'ama amma? Maali neetworkiin rakkisaa dhaabu. Maqaa isaatiin sitti haa guutamu. Sagalee keetu na jala ciccitaara. Okay, amma hin dhaga'ama? Hello abu. Hin dhaga'ama?
Kootu seeni Saara. Sila har'a kana mana hundaatiin dalaguu ustaaz har'a irru kutame moo shabakaan? Ana guutamee dhufeen. Taa'u Abu Muwaaz ummata akkanan godhinaa dhiisaa. Waaqayyo isinitti faradamma. Har'a biyyi lafaa neetwoorkiin dabarfamee naqamee jira. Ameen. Abu Muwaaz nagaa isiniif haa ta'u. Mee amma sagalee namaa hin jirreef. Wallahi sir almaas nagaan siif haa ta'u. Ameen dachaa isiniif haa ta'u akkam jirtan? Numa jirtaati biyya lafaa kana lubbuun. Ni jirra Waaqayyoof haa galatu. Akkas. Meeriin tunoo. Gaaffii sin gaafadha Abu Muwaaz. Ma gaaffiin kun osoo hin deebiin gaaffii maal gaafattaati? Jechuun gaaffiin gaafadha dheessene garuu. Maaltu jedhan dhageenyani gaaffii kiyyaa hin deebisne maali kunoo Yesuus maal dubbii lama nutti magartee dubbiin lama wal rukuttee kijiba nutti taatee jirti. Isin jalaa rukutame malee nu jalaa rukutamne wangeelli sirruma jira bara. Naasirreessitan abatti boqonnuma keewwata lamaan kana walitti araarsi. Yesuus Kiristoos